jirabar akkana jirabar kana miti hedduun deebisaan isaanii wannummaan nama keenya jibbu dubartii teenna inni guddaan kan. Anjadheeraanii bar aadaa biyya faranjiin hordofina shamarran keenna jedheen jira. Siin dura dubbadheera nan hordofne malee aadaa biyya faranjii sani hordofina jedhee. Osoo mara hordofanii gaarii bar. Wallah jedhee ture maaliif jedhee ture ani maaliif jedhee ni amma gizee abbaan mana kan keegalee mana keessa waan takka dubbate naayin waan dawwalachuu bicha osoo hin taane oduu sadarkaa san hin gahin gizee inni galeetiin jedhe mana keessa maaltu na barbaachisa uffata akkamii uffachuu na barbaachisa abbaa manaa keeti kan hikaa kan keeti jechuudha. Directora kan keetitu mana ol galee sana jettee lafaa kaatee jechuudha shittoo kana mana keessa walal gootee uffata sirraa calanqisu kana jechuudha akka ati isa ofitti waamtaa jechuudha bar. Echi ati dhufte jiinsii uffata jiinsii gubbaan gurdii furdaa kana kaayatte asirra dhadhaa kaayatte yookaan qibaatii wayii asirra kaayatte kombortaa guddaa kan uffatte inni maal jedhama haadha jaartii tiyyaatiin mana jira jedhama jaartii tiyyaan mana jira jedhama inni. Amma bakkee soddaatii tiyyaan mana jirti jedhee kan raadheessu baay'ee jira wallaa amma tokko hidheen gaddana himate. Yeroo hunda yoo gadi ol galu jedhe kun tuulaa garbuu kana fakkaatee teetti jedhe. Yaa Rabbi wayi jaartii haadha jaartii tiyyaa taati laata. Hiikataa ola seenan. Akkasitti neeginaa teettaniitiin. Mulqadhaa uffadhaa zana jedhaa shittoo uffadhaa. Qaama keessa las godhaa. Hamma dandeettaniitiin jettan jechuudha. Furdoota hiikadhoota isii rakkoon qabu kunin. Garuu mana keessatti sosochii garaagaraa nyaata keessan jijjiiruu. Wantoota gara gizee abbaa mana uffata layyatti jedhe jechuudha. Anamma singiriidhaaf malee sa'aatii kana wallaa osoo abbaan mana kiyya mana jiraate akka waan akkamii akka uffadhee taa'u na argita wallaa sila waan argisiisuun malee maal inni. Haa gubadhanii kabiroo immoo sitti hima dubartiin teenna akkuma tamma jette kana bareeda uffattee yookaan waan salphaa ta'e uffattee jaarsa ofii kakaasuuf qoqqophootee rafti. Teenna barre huccuu irraa yoo hiikullee hin dandeenye hidhattee rafti. Akka waan wadaroo wayiitiin hiitutti. Kadhaa barate. Yoo dhiirri isaan tuttuqee malee isaan abadan dhiira har'amee akkana haa taanu jetteen gaafatte. Yeroo mara. Ammas bakka sanittis rakkoo jira beektaa rakkoo wayii kan jirtu maal inni beektaa zakaabte. Warra wajjin dabarse sitti ma ekspiriyaansi kiyyadha. Ekspiriyaansi anamma warra Awurooppaa dalagaan kiyya warra Awurooppaa hojii ture. Dubaayin ture yeroo dheeraa achi ture. Warra Awurooppaa hojii ture. Warri wajjin dalagu marti warra adiidha. Jarri wajjin nyaattee wajjin uwwitee maal yeroo mana galteeti yeroo hirriba yoo akkanumatti isaan laaltu. Bakka hin beektu bakka qaamni kee marti si kaka'a. Dhugaa jettee qaamni kee marti si qopheessanii. Haadha baatee mixiyyoota naafis carraame bal'inaati. Wayin gaafadha maqaa isaa naa dubbisi ingiliffaan kun maal jedhu. Dhugaa jedhee qoy dhageeffadhati silaa waa wanta waa wayiitu jira miti muliiraa dhageeffadhu. Dhiira biroo bira hin deemne dubartii biroo bira hin deemne si godhanii si jaalatan sitti himanii. Waan boru waliin gootu waan gaarii afaan gaarii sitti dubbatanii teenna yooma ati akkana mana galtu fuula gugurtee nyaata taani sitti teenna dhiisaa amma waan maraafu bagguma yarra kenna amma maal dhagaye beektaa dhiyoota namoonni dhagaye wayii maali beektaa waa'ee masirratti ani waa dubbadhu keessatti takka wayii dhuftee keessaan na himatte abbaa manaa kiyya yeroo hundaa dura dursee algaa gubbaa koree eegaa jette. Dura dursee uffata laal inni uffateetiin siree koruuf uffata ofii uffadhee siree koru qopheeffadhaa jette. Uffata inni halkan ittiin bulu ofii kiyyaa bitee qopheesseefi jette. Dura dursee jechuudha. Uffata inni ittiin bulu ofii kiyyaa bitee qopheessee jette. Yoo ani isa dura ka'ee dhungadhee beebii jedhee akkana ka'ee ija isaa keessa laalee akkana lukatii yarra kaayadde. Maashaallah innuma si barsiisee barka durbummaa kan kee fudhate suni. Innuma si barsiifatee dura akkana si barsiisanii mee akkam haalatan duraan inni turte haala duraan hin fidde. Isinis warri dhiiraa waan akkasii san dhiisa. Gizee haati manaati beebii jettee gisiin akkana si qaqqabattee akkana ija keessa si laaltee luka sirra kaayattee beebii ayinii romantik siin jette okee jedhiini. Homaa yookaan ati qorrarraa haa hedduu baatee mana kee dhufne. Dhiirris rakkoo akkasii san ni qabdan. Ammas gizee siree gubbaa kortanii jettan tuutaa horiin eegan godhatanii siree gubbaan korinaa. Dhiirris ni jira ligidaa yanka dubartii ligideessu jechuudha. Isiniif galee
Nugala haadhatti yoo ani dura qopheeffadheetti nin galaa yoo gara manaa galaa jiraate qopheeffadhe. Ani yoo gara manaa galaa jiraate qopheeffadhe hin beekti ati manaatti. Haadhatti qalbii akkana kana hin beeku. Xiyyalaan osoo mana hin galin qophooftee na eeddi xiyyalaan. Bakka deemtu deemtee kasaaloonii bakka akka feete qophooftee na eeddi haadha manaa gaarii qaba akka malee. Akka malee la qophoo. Mana kiyyaa qophooyteen na eeddii jette haa galatoomtu. Atis ni barsiifte yaa maashaallah. Taayyi Muniiraan ammoo akkasitti qophaa'eetiin eega jee qophaa'ee tolfadhee eege. Yoo gizee ol seene rafee kasaaree moo hin kasaarreen? Yoo akkam? Hin kasaarre haa garafumaa eeda. Tu bakka min godhe? Dheerre dhageetta injinni dhiiraa bar maali beekta dubartiin qabbanoof oo'a maal jedha qaamni dubartii qabbanaa oo'aadha. Qaamni dhiiraa immoo oo'aa qabbanaa'aadha jedhan. Qaamni dhiiraa dafee oo'a akka dubartii immoo Wallahi gosa qabdi. dhiirri akkuma makiinaa Kasar. An qophaa'ee eegee inni dhufee yoo rafe biyya keessaan lamada gaddeebee waaqasam. Lakke maal goota injinuma kaasu ati maal Muniira dubbii sirrii yoo kakaasa karaa hin jallisine. isinillee beekuu qabdan. No walla dhugaa jettee bar amma tokko laal galee today I need sleep. I am not working any day. Oh my god baby. Wallahi I am please give me one time. I am sleeping. I am back. Jedhe achiin itti kaasa. Isinti yalaal amma sleeping geessa amma ka osoo jettu ganama sa'aatiin hojii isaa gaya. Baby sorry I am too much sleep today. Please I need breakfast. Ija kamiin ka'ee breakfast itti kenna. Santu na ajaa. Galgala boruu tolfataa dubaas margi jee akkasii tolfattee hoggaa lafa. Breakfast hojjedhee itti kenna. Kun oola. Tana tanii nan dubbadde bar. Dhageetta dhiirri akkasiin jennaan Muniira dhiirri dhageetta Muniira yoo dhiirri ati qophooftee eedeetiin sigatee rafe rakkina jira jechuudha. Dadhabeeti miti rakkina jira yookaan fedhiin isaa Rakkina maaltu jira? hidhatee jira sirraa. Irraa baasuu qabda kan rakkina itti jiru Muniira. Gaafachuu qabda. Hir'ina wayiitu jira jechuudha. Dhugaatti. Jechuu bara amma Muniira osoo hin ta'in amma kun bar fakkeenya nama hundaa haasa'u jirra. Ati akki jettee bara amma jaartiin tiyya qophooyteen eeddii jette. Tole nuti isiisan irraa barannaa. Yoo akkasitti isin akkasitti qophooytee si eeddutti nuti abbaa mana keenyaatti qophooynee diddibannee libistii kan akka nama dhiiga ciniineetti akkasii afaan diimeessinee osoo taa'u jirru dhufee akka ati taatee itti mimicciirsuun itti mimicciiree dhufee rafe. Dhufee yoo rafe fakkeenyaaf yoo dhufee rafe amma dhufee yoo rafe osumaan isa eeguu subii azaanee salaatanii irraa baanii aduun guyyaa ta'ee gunni dalagaa deeme ani gaddeebeetti dibata sanii fi tolfata sanillee biyyee keessaan gangaladhee mataa kiyya hundi biyyee fi naqee rafa gaggara kanallee ndi kadhugaa. Dhugaa jettee bar Muniira amma zakaarteen dhugaa jedhe maal Si jedhee deebisu Muniira isarratti si deebisa. yaa dubbat. Gaafii kee dhiirri yoo kasi jaalattu taate yoo fedhii si qabdu taate haga feetellee osoo dadhabdee yoo ati amma fakkeenyaaf ati yoo galteetiin qophaa'ee jechuun keessan akkamirra hedduun beektami ijoolleen teena qophaa'ee eegee yoo jirtan nyaata itti kennitanii dhiira tokko yoo nyaata akka quufutti itti kennite dadhabe innuu lafaan dhawa. Bakka san naa hime eeyyuwa. Qophaa'ee jechuun Maangoo obaasanii kan raffisanii kan eeyyuu komatan. rafuumi. Barsiisaa giraama meeqa guyyaa hojii qabnu giraama meeqa nutti himukaa giraama meeqa nyaata. Wallahi zakaarteen nu gaheedhaara amma galgala laali zabaadiidhaaf ruuza kanatti shafattanii kaatanii inni laali hirrifattii xiichaa bulaati bilaa Harkaan tuttuqaa dhungadha. Akkami har'a jedhaanii gaafadha. Har'a rafuun hin jiru jedhii sodaachisi. Sabarsiisaa naafis dantaa isaafis dantaadhaan hundaafuu dantaadhaan dhaggeeffatu barsiisaa. Maaltu tuttubde? Rakkina keessa isinitti makaa fuulduratti sitti makaama maal godha na tuttuyte. Dubartiin teena qophaa'een isin jettan. Dhaal gamarra ol baatanii jaarsa keessa cinaa. Himigaa. Qophaa'u miti. Qophaa'uun sanii miti. Qophaa'uun isaa miti. Jaarsa keessan motora kaasaa siin jedhee baddura. Tuttuqaatti motora kaasaa yoo jaarsa keessa ka barbaadan taatan harkaan deddeema.
Kal jettanii tini harkaan dise waan kushina ma keessa fiikin harkaan. Qaanii dubartii dhaggeeffatu amma carraan kan dhugaa guutaa akkamas dhaggeeffannee mimmaati amma guutaa carraan kan dhagee. Dhiirti ati jaartiin ati barsiiste jaartii faranjii oh my god warra jeewaata akka kararra golluun gochaa deemu. Nuti Oromoon safuu qabna aadaa qabna dhaggeeffatu amma xiqqoo ijoolleen ammayyoote malee. Maal inni abbaa manaa kan kee luuguudha. Na dhaggeeffatu habiibti waan akkasiin jirtu. Maal inni abbaa carraa ka'ee godhu haadha faate. mana kee irraa taminni haara dhiisaa waan Dhaggeeffatu sitti hima. Hai. Obsi ree gaadha faate tiyyaa obsi daqiiqaa takka naa obsi. Birooti kaa fakkeenyaaf Dhiirti Oromoodha. siree irratti abbaa manaa kee Safuu jenne naa Ati alattuu ati silaa barii silaa feete alattuu dhungachuu qabda Muniira. Deebii gahaa qaba. ala isa Outside. ala isa obboleessa qiinuti kaarra tokki kulaa itti aantu cufannee lambaa dhaamsinee lambaa sanuu ifitti ammas ifaa dhaamsinee ganda guutuu birraa raffifnee akka hannatti. Muniira ana ammaan tana abbaamsaatimi dhugaa sitti himame. Halkan keessa yoo tiifaa dhaamsite wallahi qofooti khaliif irraa baasallee fi deebisite irra baa qabu. Duga mampar wallahi duga mas ninja deh. Wallahi ifaa dhaamsuun fedhan nama ifaa dhaamsinaan. Tutti abbaa manaa kan kee halaala kan kee kan ayyoo tee biraa baatee fi kan abboo kee biraa baatee fi kan qarayyoon negidii yoo jiraate negidii isaaf dhaabde barumsa isaaf dhaabde siree irra geettee lakkisa fuudha jettee jiinsii kaayattee sanuu jiinsii qulfii qabu kana qulfii kana banuudhaaf sa'aatii tokko taa'ee si kadhata. Miirri isaa hundi eega xaphirraa jedhee booda ganaati laal jiinsii kana laal suutan gadar kifta laal sanuu warwaatee eega ka'ee booda lamu maal godhadhee wanni hundi xaabiyaan isaa hundi qorree akkuma lukkuu gubbaa jedhee lukkuu gubbaa gadi bu'eetii jechuudha. Kutee sibiraa inni lixe jechuudha. Marraa takkaan ala garagaluu hin danda'u. Dantaa kee hooqataa Ammasis warri ruuzoo wajjin feesaal wajjin nyaatan keessattuu haada bitadhaadhaati utaala ispoortii dalagaa. Shukrii Abdullaahi. Dhageessee Muniira warri qaamni dabale. Oye, obboleessa kiyya dhaggeeffadhu ispoortii dalagaa dhiisaa sa'aa mucha jajallaa abbaa tokkotti elmatu beekaa. Isin dhimmuma keessan haasawaa amma rakkoon laal nuusii miti isinisii miti jiddumatee jettana jirtiti. Amma laal qolola irraan baasinaa dubbii tan akkanumatti haasoo hin jilmumatti yookaan ifirraa dhiisaa. Haadha baatee. Silaas akkasuma malee hin taane. Muniira to kashtii to dhageetta Muniira. Rakkeen dubartii. Ati war wooma dhalaa haasoo jirtaame mee waan dhiirti feetu mee kanaaf himi Muniira. Waan dhiirti feetu. Halaala sii godhee jira. Halaala sii godhee jira abbaa manaa keessa halaala sii godhee jira. Obboleessa kiyya tuni ala geeffatu. Kan waan ati jetteef. Koo takka si deebisa akka si dhagaa ture baran si dhagaa ture. Ulaa torba cufannaa jirti. Ulaa torba yoo cufatte yeroo kan amma yeroon irra jirru Ameerikaa keessa jiraadha jette. Waa hedduu yeroo haasoftan nama dubartiin Ameerikaa jirtan akka Ameerikaa isin godha yoo waa dubbattan mirga keessan waan adda addaa Ameerikaa isin godha akka Ameerikaa isin godha yeroo algaa bira geettan immoo akka Itoophiyaa ta'uu kana dhaabuu qabdan kanaafu yoo akka Okay, nagee jira daadha baatee xiyyaa nagee jira dhufirraa gayyaa si qottu ummata kana geemi taphanna. ani siiba Adin baha godha. Warra Oromoon xiyyaa jala bayyachu jirani ati kunoo dhiistee jirta kunoo nan dhiisan wallahi deemee jiran. Wallaa dhugaa jedhee Ani jalaa baha ani. Gizee naan waan itti wal bakka faranjii isin godhaa jedhe dhugaa malee qabadhaa dubbii tana. Gizee siree irra geettan ammoo akka Itoophiyaa isin godhaa jedhe dhugaa jette goota koo dhugaa jette. Lama jaalataniin ta'u yookaan Itoophiyaa akkuma Itoophiyaatti itti jiraadhaa A to Z yookaan immoo yoo biyya Ameerikaa jirra akka Ameerikaa ta'e jettan akka Ameerikaa ta'a. Ani kanaaf dubartii ta'e mukaanuu tokko. Mukaanii. Hayyee deem galatoomemma. Maachuudhoo. Kanuma galatooma isin jalaa gadi baha warra biroo dhiiree kenna galatooma. Alla deeme kabajaati yengeen. Isa Muniira dhageeffadhu niin deeman jeen ka yeroo maraati. Iti Muniiraan qalaa kun akkanatti abbaa ijoollee afurii ariitee osoo Ameerikaa keessa jirtu Koloraadoo keessa kun nagaa ofiitiin kophaa ofiisin gilu jiraatti. Saa bar kophaa bar namatti hin tolu. Sa'aan tuni
sa'aan tun akkuma guyyaan kun torbaan kun amma keessattuu hin dhaabbatu baatiidhaan dhaabbatu amataan dhaabbatu yeroo ifii kana fayyadu akka daleedee ofirraa hin jijjiireen kanatti abbaa manaa ofii wajji siree kortee hayi maa heerumtee eega safuu ta'e. namni bare amma miiraan amma silaa deemtee Barang gaafii kanatti kan bara abbaa Hamzaa maali beektaa? Safuu eega ta'e maal godhuu dhattaqee dhiira maal godhuu warra keessa